Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota yuutuubii sabboontu jalatti argamtan akkam jirtu nagaadha sinirraa badee hin ture amma mooyyuu irra deebiidhaan deebi'ee dhufee jira akkam jirtu nagaa keessanii har'a mooyyuu oduu gaddaa tokko isinii qabadee dhufee jira oduu gaddaatis naa dhiifama guddaadha kanaafiyyuu oduun kiyya irraa kan isinii qabadee dhufe akkasumas jaarsaaf jaartii tokkotu ture jechuudha akkasumas immoo haati warraa isaa inni በጣም ገዲ በቺት irratti godhuudhaan isheen immoo yeroo mara akkamiin ani mana taa'eetoo si wajjin gubadde jechuudhaan akkasumas zayitii nyaataa daffistee ilma namaa akka dinnichaatitti xaabbasti jechuudha. Obboleettii teenya tana warroonni shaggaa gootee lakkii akkanumatti itti fufi jettanii haamilee taataniif haamilee taa'edha. Yeroo mara dhiira qofa kan shamarran gudeedadhaan shamarran rukutuudhaan shamarratti waan baay'ee raawwachuudhaan kan beekaman jechuudha warroota dhiirati jechuudha. Mucaan kun duraan amantaa biraa keessa ture amantaa biraa keessaa beet immoo gara amantaa musliimatitti deeme jechuudha. Amantaa kan uffatee waa'een amantaa namni ilaallatu jechuudha. Kanumarra immoo obboleettiin teenya tuni akkam narratti chiitii goota jechuudhaan zayitii affeeltee yookiin daffistee mucaa irratti gannaqxee qunciste jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa rabbii yeroo mara jechuudha wantoonni nama gaddisiisuu fi wantoonni waan kanarraayis dhiironni yeroo mara jechuudha. Abdii raggaasaa jechuudha. Abdii raggaasaa irratti haati warraa isaa jechuudha. Zayitii daffistee irratti gadi naqxee jechuudha. Mucayyoon tun maalirraa kan ka'esi akkanumaan zayitii lafaa kaateetii miti. Zayitii kana kan daffisee mucaa kana irratti gadi naqxee jechuudha. Abdiin maal balleechinaan isheen kan zayitii fuutee ajaa'iba miidhama akkamii ta'inna laata kan garaa ishii keessa jiru. Namni tokko akkanumaan lafaa ka'ee yookiin aarii tokko osoo hin qabaatin akkanumaan zayitii jechuun asiida caala jechuudha. Zayitii kana daffistee obboleettiin teenya kun akkamitti abdii irratti gannaquu dandeesse? Sababnis maalirraa kan ka'e isheen waan kana kan yaaduu dandeesseef jechuudha. Dhugaa rabbii yeroo mara jechuudha warroonni dhiirotaa wanta hojjetan hin beekan jechuudha. Yeroo mara garuu balleessitu taatee kan mul'attu shamara jechuudha. Kanaafuu mucaan kun maal balleessiti isheen wanta kana raawwachuudhaaf kan irra geesse. Isin immoo warroonni isinitti tole jechuudha. Viidiyoon kun koomentii jalatti laayikii godhuudhaan sabiskiraayibii godhuudhaan koomentii jalatti naa barreessaa jechuudha. Yeroo mara shamara kan miidhamtu jechuudha. Yeroo mara miidhaan kan irra gahu baay'inaan parsantii 95% kan miidhamu shamara jechuudha. Garuu warroonni dhiira akkana miidhaan akkanaa kun hirra hin ga'usi jechuudha. Obboleettiin teenya tun garuu dhugaa waaqayyoo maalirraan kaateeti kan nama kanarratti shamarri takka yeroo baay'ee jechuudha hin obsitee yeroo daangaa darbe jechuudha. Dhugaa rabbii wanta gootu hin ilaallattu jechuudha. Ani mucaan kun yeroo baay'ee jechuudha sooshaal miidiyaa irra beetiin ani nama qeequ jechuudha. Sooshaal miidiyaa irra beet nama qeeqaa sooshaal miidiyaa irra beet nama arrabsa jechuudha kanaan beekna jechuudha. Garuu muyyuu jechuudha waaqayyoon lubbuu isaa hin baasini. Garuu warroonni dhiiraa gisee tokko shamartoota yookiin shamara jechuun haadha teessanii shamara jechuun obboleettii teessanii shamara jechuun waa hunda keessan jechuudha. Yeroo mara shamara miidhuudhaaf fiigina. Yeroo mara shamara hin kufti jettanii yaadina. Shamarri achi kaate taananii wantuma hojjettuyyuu hin beektu jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Kanaafuu namni amma fakkeenyaaf obboleettiin teenya tuni maalirraa kaateeti? Ani kan jedhu maalirraa kaateeti? Waan kana kan yaadde, waan kana keessa kan galuu dandeesses. Wantoota sooshaal miidiyaa hin baane wantoota baay'een jiraachuu danda'u jechuudha. Kanaafuu dhugaa waaqayyoo garuu waaqayyoo lubbuu isaa hin baasini. Fuulduraatiyyuu abdii waan balleessite haadha manaatee irratti yookiin chiit irratti goote yookiin namoota biraati irratti jaalatte malee akkanumaan lafaa kaatee zaayita daffistee zaayita irratti gadi naqxu jechuudha. Kuni akka kiyyatti jechuudha. Rakkina ta'etu jidduu keessan keessa jira. Zayitii kana daffistee irratti gadi naqxe malee akkanumaan lafaa kaatee zayitii kana fuutee obboleettiin teenya tuni irratti hin naqne jechuudha. Istii warroonni koomentii jalatti na barreessitan jechuudha. Yeroo mara warroonni dhiiraa shamara rukutuudhaan shamara achi manaaccaquudhaan beekamtan. Kanaafuu harka shamarranii buutan taanaan shamarri gisee tokko isin qabatte taanaan shamarra achi kaate taanaan qeerransa isin galee. Kanaafuu warroonni dubartii irratti chiitii gootan abdiirraa fakkeenya fudhadhaa.
dubartii mana guutanii dubartii irratti chiitiin godhina. Dubartii mana guutanii dubaraan biraa dhiirratti hin janajjanina. Maaliif kasi jala jirtus haadha manaateeti, obboleettiteeti, harmeeteeti. Kanaafuu dhugaa waaqayyo ani wanti kun sooshaal miidiyaarra yeroo oofanan argee almost ganama irraatti jechuudha kan gama sooshaal miidiyaa hundarrattuu namni kuni walaluudhaan kuni lubbuu isaanii gisee tokko dhugaa rabbii wanta ilaaltanii amantaa tokko keessa dhaquun nama hin barbaachisu. Amantaa keessa turtan immoo jabeeffattanii erga qabanitti gara amantaa biraa immoo yoo deemtan jechuudha. Amantaa keessan keessattuu ijoollee baay'een amma maal faashinii akkamii fidanii shamarri takka dhiira takka hin jaalatti deemtee amantaa jijjiirti jechuudha. Akkasumas dhiirris jechuudha. Shamara takka hin jaalata amantaa duraan keessa ture san keessaa ba'ee gara amantaa biraa deema jechuudha. Garuu immoo jechuudha waan kanarraan dursitanii of qulqulleessuudha isin galee waan tokko keessa osoo seeniin dura waan kana keessa maaltu jira amantaa san keessa yoo naqeeyo maal barachuun qaba amantaa kiyya san keessaa immoo maalan baradhe jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Kanaafuu dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Bexaam itti nama gaddisiisa. Waaqayyo lubbuu kee hin baasini. Garuu ayinoo lafaa kaatee akkanumaan wanta kana akka hin hojjenne nan beeka. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole viidiyoo kana laayikii, sabiskiraayibii, kooment, laayik, shir godhuudhaan maatii sabboontuutti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Sammuna kanaanis baay'inaan viidiyoo gaddiisaa hin jiru. Inshaallah gara fuulduraa waaqayyoon hojjete jechuudha. Viidiyoo babbareeda isin hojjedhe isin gadhiisa. Isin bichaan sabiskiraayibii godhaadha. Akkasumas immoo iyyuu laayikii godhuudhaan maatii sabboontuutti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa waaqayyoon lubbuu kee hin baasini. Iyyuu jedhan meeshaa waraanaa shugguxiidhaan sodaachisuudhaan zayitii danfistee zayitii ho'aa san qaama isaa bakka hedduutti naqxee jedhan kun waan hedduu nama gaddisiisu. Amma afaati warraa isaa to'annoo seeraa jala ooltee jirti jedhan. Ergama isiin qabdu hanga ammaatti wanni adda baafamee hin jiru. Sun qorannoon kan taasifamu qorannoo poolisiiti. Akka amma odeeffannoon himaa jirtutti akka jedhamaa jiru san Abdii Raggaasaa namni amantii biraa hordofu zayitii yookaan asiidii itti naqee osoo hin taane miseensuma maatii isaa keessaa haadha warraa isaattu yaalii qixaa jechaa san irratti raawwatee jedhan. Kun waan hedduu nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana dhugaa gara kushiinaa dhiyaachuun hedduu ulfaataa. Keessaafuu warri haadha warraa teessan aarsitan of eeggannoo godhaa jechuu barbaada. Warri aarsitanis aarsuu isii dhiisa. Kun waan hedduu nama gaddisiisu. Dhugaa rabbii wanti sun waan isaan maluu miti. Dubartoonni yookaan haawwatiin teenya yookaan obboleeyyan teenyallee osoo bifa saniin garaa jabaachuu baattanii hedduu namatti tola. Yaaliin Abdii Raggaasaa irratti raawwatame kun waan hedduu nama gaddisiisu, waan safuullee cabse, waan seera ilma namaallee cabse, waan seera mootummaallee cabse jechuudha. Namni tokko yoo badii dalage karuma nagaatiin adda deemuu keessaa haadha warraatiif abbaa warraa ta'anii miidhaa akkasiisan walirratti raawwachuun gaarii miti. Balleessuu danda'a, si aarsuu danda'a, dhugaadha. Yoo inni balleesse aarii isaa yoo araaramuu fi hin dandeenye miidhaa gasii irratti tarkaanfii akkasii irratti fudhachuu osoo hin taane karuma nagaatiin kara seera qabeessaan osoo adda guurattanii waan qabdan addaan baastanii isa malee dhiirri biraa hin jirti, si malee dubartiin biraas akkuma jirtu beekiite jechiin innis dubartii biraa fuudhuu danda'a, atis dhiira biraatti heerumuu dandeetta. Garuu gaafa ilma namaa irratti miidhaa akkana haga kana ga'u geggeessite tarii yoo lubbuun isaa si harkatti baate baay'ee waan si gaddisiisu. Ammayyuu yeroo kana akka gadditetti natti mul'ata jechuudha. Because nama akkana dhageettii qabu kana nama kamuu haa ta'u ka dhageettii hin qabne kunillee itti naqamuu qaba jechuu kiyya osoo hin taane nama akkanaa kanatti waan akkanaa raawwachuun ilma namaa kamii irratti waan akkanaa raawwachuun waan hedduu nama gaddisiisu. Ani gama kiyyaan wantoonni akkanaa kun yoo isinii ta'uu dhabaate abbaa warraa keessaniin kara nagaatiin adda ba'a malee yaalii akkanaa kana hin fudhatina. Dubartoonni kun waan badaadha. Aadaa Oromootis miti. Kun gara amantii kamiinuu waan jajjabeeffamuu miti. Waan gurra qabatanii yaa Rabbi nun dhageessisin jedhan. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa waliin gayaa. Eshi obbolaa koo akkuma dhageessanitti viidiyoo jirtudha. Haati warraa isa ajjeesuudhaafis yaalii ajjechaa irratti raawwachuudhaan jechuudha. Kanaafuu maalirraan kan ka'e waan kana yaaduu kan dandeessi. Dubartiin takka immoo sababa malee osoo wayii tokko hin aareen lafaa kaatee wantoota akkanaa namarratti hin yaadu. Dubartii jechuun qalbiin ishee bexaam itti dhiiraaf keessattuu nama jaalattuuf
wanta kana lafaa kaatee irratti hin raawwatti jedhee hin yaadu. Mikinaan jidduu isaanii keessa jiru maalidha? Warroonni isinitti tole viidiyoon kun laayik share godhaa.